Arras deebinee dhufnee jirra. Barnooti akka tokko wadhee deebi'ee dhufeetiin jira. Barnoonni kunis maal yoo jettan namoota viidiyomeetti daayiloodii namoota ni qaba. Garuu saffisa fa'aa ta'uu moo dhabuu mala appideet ta'uu fa'aa mala feesbuuka fa'aadhaan walitti hidhachuu fa'aa daddabuu fa'aadha mala. Saffisa isa caalaa kan qabu garuu viidiyomeetti caalaa saanaappituubiidha. Saanaappituubii akkamitti feesbuukaan walirratti hidhannaa zamana kan nama didaa jira. Akka itti feesbuukaan walirratti hidhattaniif isa akka itti irraa buufattan isin garsiisa. Na hordofa. Isa bakki irraa buufattan pilaastorii keessas nama jira. Garuu pilaastorii caalaa odoo googil keessaa buufattan irra bareeda natti tola. Googil dhuftanii googil feetanuu keessa dhuftanii fakkeenya asirra dhufe saanaappituubii jettanii yoo itti barreessitan isiniif dhufa weebsaayitiin isaaniiti. Dhuftanii asirra dhooyitanii gabbuufachuu dandeessanii jechuudha. Asumaan ammaan tan akkaataa itti feesbuuk irratti hidhattan isin garsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Erga akkanatti isinii dhufee booda feesbuuk irratti gadhooyina. Duraan asirratti naayitee tuma lakkoofsa keetii paaswordiitti naayitee sii seena. Amma garuu siif hin seenu. Yeroo tokko tokko ni seena, yeroo tokko tokko hin seenu. Amma fakkeenyaaf waan kiyyatti aanaa yoo fudhate nasiib yoo fudhachuu baate akkaataa itti fudhachiiftan isin garsiisa. Na hordofa. Ani amma eegan akkanatti itti naqadhee booda paaswordiidhaa fi lakkoofsa hayya ittiin wanti godhaa jechuudha. Loogiiniin godha. Yoo naa fudhate nasiib yoo fudhachuu baate akka itti fudhachiiftan isin garsiisa. In fudhannee jechuudha. Otumati beektu ta'uu mati beektu sirrii mitiitii sirriitti naqadhuu siin ja'a. Okay. Akkam goona barreessaniif dhuftaniituma kiraayit akkaawwanti gootan. Kiraayit ni akkaawwanti gootan akka nama haaree banatuutti. Eega akkanatti dhuftaniin boodatti dhuftaniiti asumatti maqaa feesbuuka keessanii itti barreessitan. Fiddanii caaluma jettanii akka nama haaree banatuutti. Eegatti barreeffattee booda neeksti goota. Neeksti gisee gootellee bara kana yoo inni siif filate bara kana gassiifattaati. Bara dhalootaati waan taateef gassiifattaati. Kana gassiifattaa ammallee neeksti goota usteetu. Foon nambar siin jaame usteen lakkoofsa keetti nayita jechuudha. Usteen neeksti goota. Kanaas meelii goota. Neeksti goota ammas. Paaswordii saddeetuma kanuma feesbuuka keetiitti nayita. Erga feesbuuka kee dhufte booda viidiyoo ilaalte amma fakkeenyaaf viidiyoo tana asuma kooppii tana liinkii goota. Kooppii hayyoo kana dhufteetuma kooppii liinkii goota. Kooppii liinkii godhatte inni nu daarakti asirra siifite adda hilloo dhusteetuma goota jechuudha. Gamanna nafi decha khaisa asin nafi dia kuna ulula chaje hayecho tetuma dahilo kayo haroita kolman kala agane tiga bos kena quality at kaisa si filata ate khambar badene filata kana ma khaya dibashan ya hortami ana filadu dahilo godaji hayecho kuno sakan
sakaandii takkan fedha jechuudha. Sakaanduma takka keessatti siif gabbuusaa jechuudha. Kanaaf haala sanitti warri waggooti naqatan isinii godhachuu dide akka nama haaraa kireet akkaawunti godhutti kireet godhattanii erga kireet godhattaniin booda isinii buusuudha danda'a jechuudha. Haala sanitti akka isinii buusu godhachuu dandeessanii barnoonni kanarraa kanuma waan